Nagaa faraarri waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Akkam nagaa keessanii jaallatamoo ijoollee waaqayyoo, nagaan waaqayyoo keenya ammallee dabalee isiniif haa ta'u. Mee waaqayyoon galateeffannee barnoota keenya har'aa jalqabna. Gooftaa galanni guddaan siif haa ta'u. Bara hundumaa beekaadhati, bara hundumaa ogeessadhati, bara hundumaa abbaadhati, bara hundumaa gaariidhati, bara hundumaa firadhati. Maqaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Gaarummaaf amanamummaan kee dhuman qabu yaa waaqayyo. Jaalalli kee abbummaan kee dhuman qabu waaqayyo. Bara hedduu bara hundumaa nutti dadhabdee nu jaallatta. Jaalala nuuf qabdu nutti argisiifteetta. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin yaa waaqayyo galanni guddaan siif haa ta'u. Yaa waaqayyo ulfinni guddaan siif haa ta'u. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin bara hundumaa galanni siif haa ta'u. Guyyaa hundumaa galanni siif haa ta'u. Waa'ee ijoollee keef waa'ee mana barnootaa kanaaf galanni siif haa ta'u. Nu barsiisuu waan jaallatteef, nu eebbisuu waan jaallatteef, nu eeguu waan jaallatteef si haa galatu. Diiyaabiloos diinni keenya hamaan seexanni inni bara dhumaa irratti yaa waaqayyoo jireenya keenya mormuuf ba'e. Inni sagalee kee dhaloota kana keessaa funaannachuuf ba'e. Inni sagalee kee garaa namaa keessatti gatii dhowwachuuf ba'e. Maqaa Yesuus Kiristoos hoolicha qulqulluu waaqayyoon jireenya keenya irraa fagaatu. Nurraa fagaadhu. Diiyaabiloosatti nurraa fagaadhu. Nurratti humna hin qabdu, nurratti aboo hin qabdu. Nuyi luboota waaqayyooti, nuyi ijoollee waaqayyooti. Jireenya keenya naamusa dhowwachuuf, kiristiyaanni naamusa akka hin qabaanne gochuuf halkan guyyaa dhimmee dammaqee kan hojjetu dhiiga qulqulluu Kiristoos abbaa keenyaan laara labaa sheek laara yaliyaa boossee dhifee beeklaadiyaas. Ba'Yesuus nurraa afagaatu. Dhiiga qulqulluu ilma keenya nurraa afagaatu. Miiccannee qulloofneerra. Yesuusiin qulloofneerra. Yesuusiin haaroofneerra. Yesuusiin dhaloota haaraa taaneerra. Ijoollee waaqayyoo taaneerra. Kan halkan nu lolu, kan guyyaa nu lolu, kan waaqayyoo bara keenya guutuu abaarsaan nu ari'atu nurraa haa buqqa'u. Dubbiin kee nu keessatti humna akka hin godhanne, ija akka hin godhanne, yeroo hundumaa kan nu ari'atu maqaa isa ittiin nu jaallatte ilma kee nurraa fagaatu. Waaqayyooti nu gargaari, nu barsiisi. Maqaan kee haa ulfaatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Jireenya kiristiyaanaa yookiin naamusa kiristiyaanaa yeroo itti ilaalludha. Har'aa daree keenya naamusa kiristiyaanaa ilaallaa. Waaqayyoo nu barsiisaa, galanni isaaf haa ta'u. Waa tokkoon isinitti himuu barbaada. Dubbii sagalee waaqayyoo Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 6tti jiru yeroo darbe dubbisnee turre. Egaa har'as nan isinii dubbisaa akkas jedha. Egaa Kiristoos wajjin du'aa erga kaafamtanii wanta Waaqa keessaa iddoo Kiristoos gara mirga waaqayyoo taa'ee jirutti barbaada. Yaada garaa keessanii wanta Waaqa irra jiruttidha malee wanta lafa irra jirutti hin hidhina. Isin duutaniittu. Jireenyi keessan Kiristoos wajjin waaqayyoo keessa dhokateera. Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'atu isinis immoo isaa wajjin ulfinaan mul'achuuf jirtu jedha. Egaa yaada keessan wanta lafa irra jirutti isa hidhu halalummaa fi xuraa'ummaa, kajeellaa fi hawwa hamaa, sassata isa waaqayyoolii tolfaman waaqessuutti lakkaa'amus of keessaa ajjeesaa. Sababii wanta kan hundumaatiif dheekkamsi waaqayyoo warra isaaf hin abboomamne irratti hin dhufaa jedha. Qolaasiyaas 3:1-6. Naamusa kiristiyaanaa ilaaluun baay'ee barbaachisaa akka ta'ee fi bara kana keessa naamusa kan dhabee jireenya isaatiin dhaabbatoota garaagaraa, dhaabbata amantiis, dhaabbata sekulaarii biyya lafaa ta'es, seeraa seerrata, ittiin bulmaata biyyi lafaa hundumtuu qabu, mana barumsaatii qabee amma ogeessota fayyaatti, amma ogeessota saayinsii garaagaraatti waan dhiifama. Wanti hundumtuu naamusaaf sirna mataa isaanii qabu. Naamusaaf sirna dhabee akka barbaade jiraachuutiin, akka barbaade dubbachuutiin, karaa isatti tolerra deemuutiin kan gadhiisii ta'e bara kanatti kan akka kiristiyaanaa hin jiru. Dhugaa ba'iinsaa namoota hedduu dhagayeera. Kiristiyaana yeroo jedhamu amma namoonni Oromoota biratti saba jireenya isaan eegganne, saba gadhiisii, saba waan hundumaatiin gadhiisii akka ta'ettidha kan isaan ilaalanii. Gaaffii kana namoota baay'ee gaafadheerani. Kiristiyaana akkamittiin ilaalta jennaan yeroon jedhu
namoonni baay'een namoonni warri natti siiqanillee dhiifama nuu godhi malee jedhanii jammaru. Dhiifama nuu godhi malee jireenyi kiristiyaanaa keessumaa amantaa keessanii kuni nama sodaachisaa. Namoota naan jedhanitu jira. Kuni iddoo hundumaallee jira. Iddoo tokko iddoo lama qofa otoo hin ta'in biyya kamiyyuu keessatti akkaataa kiristiyaanitti waamameef akkaataa inni itti jiraachaa jiru waliyyuu hin beeku. Kuni maaliif ta'e egaa kuni maaliif ta'e yoo jenne wantoonni gurguddaan sadii jiru. Tokkoffaa dhiibbaan addunyaa kanaa jira. Lammaffaa dhiibbaan foon keenyaa jira. Sadaffaa dhiibbaan seexanaa jira. Addunyaa kanarratti dhiibbaawwan gurguddaan sadii kiristiyaanota irra jiru. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyo bara beekaa biyya lafaa bitaa, baricha bitaa, baricha keessa darbaa nuun jedha malee foon keessan qabaa nuun jedha malee seexana immoo ofirraa fageessaa ifadhaa nuun jedha malee baraafis bitamnee foon keenyaanis qabamnee seexanaanis oofamnee gara biyya lafaatti gara naamusa dhabuutti akka deemnu Waaqayyo hin barbaadu ture. Egaa kiristiyaanummaa ilaaluu dura jireenya lewwotaa yookiin jireenya lubootaa xiqqoo ilaala. Maaliif macaafni qulqulluun tokkoffaa Phexros 2:9 akkas waan nuun jedhuuf isin garuu qomoof wamaadhaa luboota mana mootummaatii saba qulqullaa'aadha. Warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'anidha. Waaqayyo hojii isaa isa ajajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa gara ifa isaa isa dinqisiisaatti isin waamee jedha. Maaliif nuyi luboota waan taaneef luboota keessaa luboota mana mootummichaati. Luboota mootummaa dhugaa sanaati. Isin luboota mana mootummaatii jedha. Mootummicha nuuf qophaa'ee mootummicha Kiristoos Yesuus qopheesse sana keessatti nuyi luboota bara baraati. Waaqayyo gooftaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Luboota biyya lafaarra qofaa otoo hin ta'in luboota mootummichaa mootummaa Waaqayyoo isa mul'atee isa lafarrattis mul'atee isa boruus itti galuuf jirruuti. Mootummaan Waaqayyoo isin gidduu jira yeroo jedhu Yesuus Kiristoos mootummaan Waaqayyoo bulchiinsi Waaqayyoo hooggansi Waaqayyoo ilma namaatti lafarratti mul'ateera waan ta'eef nuyi luboota mootummichaati har'as borus yeroo mootummaa isaatti sassaabamnus luboota mootummichaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf jireenya lubootaa yookiin immoo jireenya lewwotaa xiqqoo ilaaluun nu barbaachisa. Egaa lubummaan Aaroon irraa lewwota 8 irratti akka inni eegale lewwota boqonnaa 8 irratti yeroo eegale isuma dura immoo lubni Waaqayyoo tokko tureera. Haadhi manaa Yoosef intala luba warra Gibxiiti jedha. Waa'ee lubummaa isa dura baay'ee haasa'ameera. Haadhi manaa Yoosef intala luba warra Gibxiiti jedha. Lubummaan kuni luba Waaqayyoo isaa ta'u luba waaqolii tolfamoo haasaan isaa jira. Aaroon faarraa miti kan inni ka'e abbiyyuun Musee immoo luba warra Miidiyaanidha jedha. Sabumti sun luba akka ta'an Waaqayyo abboomeera jedha. Macaafa qulqulluu keessa isin luboota mootii Waaqaa fi lafaati. Saba qulqullaa'aa anaaf hin taatu jedhii himi. Saba Israa'elitti kana ati dubbattu isa kana jedhe Ba'uu 19:6 jechaadha. Kanaaf lubummaan kuni akkuma yeroo darbe isiniif kaase Addaamirraa akka inni jalqabe Malkiiseedeq fa'aa Abrahaam fa'aa luba akka ta'anii fuula Waaqayyoo dhaabbatanii aarsaa akka dhiyeessaa turan sababa cubbuuf sababa cubbuu isaaniif sababa cubbuu dhalootaaf akka isaan aarsaa dhiyeessaa turan yeroo darbe ilaalleerra. Egaa jireenya lubootaa yeroo ilaallu Lewwota 9:23 irratti luboonni kun Waaqayyoon gammachiisanii Lewwota 8 irratti waamamanii Lewwota 9:23 irratti immoo Waaqayyo akka inni luboonni kun waamamanii beektogaa Aaroon ijoollee isaa 4 wajjiniin Naadaab, Abiihuu, Ele'azaarii fi Taamaar wajjin akka inni waamame beektu ijoollee isaa kana wajjiniin yeroo lubummaatti kenname waamamanii waamicha isaanii beeksifamee yeroo isaan tajaajila isaanii jalqabanii baay'ee sabni Waaqayyoon galateeffatee ibiddi Waaqayyoo waaqarraa iddoo buufata Waaqayyootti mul'atee jarri kuni mul'achuu Waaqayyoo isaan irratti yeroo isaan lubummaa isaanii tajaajilan yeroo isaan ixaana aarsan yeroo isaan aarsaa dhiyeessan Waaqayyo gammadee
ibiddi waaqarraa mul'ate yookiin argamni waaqayyoo argamee deebii kennee ture. Lubummaan isaanii hiika godhatee ture. Jalqaba isa dura abbaan isaanii Aaroon nama akkamiitu luba ta'e? Waaqayyoo nama akkamiitu luba godhee? Nama fo'amaadhaa, nama filatamaadhaa, nama jaallatamaadhaa isa jedhu ilaalla. Aaroon nama fo'amaa, nama jaallatamaa, nama adda ta'e miti. Araarri waaqayyoo yookiin immoo dhiifamni waaqayyoo bara durii illee bara kakuu moofaa sanallee jira. Aaroon amma obboleessi isaa Museen tulluu irratti bahee fuula waaqayyoo ture deebi'utti illee nama argama waaqayyoo hin miireffanne, nama jarjaraa, nama meerri waaqayyoon ni Gibxii nu baasee yeroo jedhanitti maarakkoo qabaree fidaa jabbii keessan sinii hojjedhee isatti sagaddu jedhee nama uummata mariisisudha. Nama waaqayyoon yeroo gabaabaa akkasii keessatti yeroo guyyaa 40 hin geenye keessatti ganee waaqayyo boojuu saba Israa'eliif kenne warqii maal qabu isaan warqii hin qabanii supheedha kan isaan qabeenyi isaanii suphee dhahaa ture. Isaan suphee dhahanii ikonomii biyya Gibxii guddisaa turanii GDP biyyattii guddisaa turanii warri Gibxii immoo warqee isaanii kaawwachaa turan. Warqee kana akkamittiin argatanii warri Ibrootaa yeroo jennu gaafa isaan bahan galgala waaqayyo gaafadhaa ani gatii humna keessanii nan isinii kenna jedhee gaafatanii gatii humna isaanii waaqayyo beenyaa isaaniif kaffalee ture. Isa waaqayyo harkaa isaaniif fuudhee, isa waaqayyo harkaa isaaniif baase, waaqayyoof aarsaa gochuu, waaqayyoof kennuu, ittiin mana waaqayyoo ijaaruu otoo qabanii gargaarsa waaqayyoo irraanfatanii yeroo gabaabaa akkasii keessatti warqii isaanii walitti qabanii otoo hin qusatiin waaqa tolfamaattiin hojjetan. Dura bu'aan isaanii Aaroonidha. Namaan biraa isinitti hin fakkaatiin Aaroonuma isa lubichadha durri bu'aan isaanii. Kana hundumaa yeroo godhanitti yerootti Museen dhufee taabota waaqayyoo yookiin immoo sanduuqa kakuu waaqayyoo sanduuqa qirixamaa yookiin immoo abboommiiwwan kurnan irratti barreeffaman fidee yeroo dhufee yeroo sabni kun kana godhu argee Museen nahee aaree hinaafee waaqayyoof sanduuqa sana yeroo cabsetti waaqayyoo sanduuqa kana maaf cabsite jedhee Museetti illee hin dubbanne maaliifidha kuni Museen hinaaffaa qaba waaqayyoof hin aaree hin nahe wanta dinqisiisa wanta garmalee sammuu isaatii ol wanta eegeetii olidha. Maaliif Museen ulfina waaqayyoo guddina waaqayyoo keessa waan tureef sabni kun yeroo gabaabaa akkasii keessatti galagalee jabbii warqii waaqayyoo isaaniif kenne, moo'icha waaqayyoo isaaniif kenne, beenyaa waaqayyoo isaaniif kenne, miindaa waaqayyoo isaaniif kenne kana waaqayyoof offer gochuu otoo qaban yookiin waaqayyoof kennuu otoo qabanii isa waaqayyoo isaaniif kenne, isa waaqayyoo harka hamootaarraa miliqsee isaaniif baase ittiin waaqa tolfamaa hojjetanii yeroo itti naanna'anii sirban, yeroo itti gadhiisitti jiraatan Museen gaafa argetti naheetu sanduuqa waaqayyoo kana cabse. Aariin waaqayyoo hinaaffii waaqayyoo hinaaffiin Musee aariin Musee fuula waaqayyootti mul'ataadha waan ta'eef maaf cabsite jedhee waaqayyo Museetti hin dunne lammaffaa akka inni hojjetuuf abboome harkuma isaatiin jechuudha. Aaroon egaa nama akkasiiti. Nama akkasiitu luba ta'e. Haa ta'u iyyuu malee yeroo sanyii isaa keessa Leewwonni sanyii isaa tuuta kanatti hin dabalamne. Aaroon garuu inni luba ta'uuf jiru garuu hafuurri lubummaa kun ganamuma isatti bu'eera ta'e hin beeku. Achittis waaqa tolfamaa kana tajaajiluu kan barbaadu namicha kanadha. Maaliif karoora waaqayyoo ganamuma luba ta'uuf waan isarra jiruuf seexanni immoo irraa hatuu barbaade. Yeroo baay'ee seexanni maal akka inni nama godhuun isinitti hima. Nama faarfataa godhu seexanni, nama faarfannaa kennaa faarfannaa qabu seexanni dursee haqee sirbituudha godha. Nama waaqayyoo faarfannaaf uume sirbituudha godha seexanni. Nama waaqayyoo mana isaa keessaa akka hojjetuuf lubummaaf waame luba biyya lafaati godha. Amma Aaroon yaadni waaqayyoo, lubummaan waaqayyoo, karoorri waaqayyoo irra jira durumayyuu jechaadha. Garuu seexanni maal godhee warqii hojjechiisee waaqa tolfamaa hojjechiisee achitti dursaa godha. Seexanni akkasidha kan inni nama godhu. Yoo mana waaqayyootti lallabaadha taate diida keessa deemsisee seexanni yoo oduu himaa yookiin immoo dubbii wal keessa fuudhaa waan hin taane odeessaa nama godha. Maaliif kennaa nurra jirutti fayyadamuu barbaada diiyaabiloos illee seexanni illee.
Kanaafi abbaan luboota kanaa yookiin Aaroon nama sangoota hojjechiisee saba Israa'elitti sagachiisan. Waaqayyo araara qabeessadha. Bara kakuu moofaas bara kakuu haaraas araarri Waaqayyoo isuma sana. Araarri Waaqayyoo isuma sana. Waaqayyo gaa nama akkasitti araarameeti Aarooniin luba godhe Waaqayyo. Luba jalqabaa luba sabatti beekamu. Publicly nama sabatti beekamu nama saba fuuldura dhaabbatee aareenni Aaroon dheeraadhaa. Dhadhaan ejersaa irra cophaa bareedaa. Maratni isaa uffanni isaa bareedaa kan ta'e kabajamaa kan ta'e nama Waaqayyoo godhee nama hundumaa mana qulqullummaa irratti abboomaa ajajaa godhee Waaqayyoo namni isa dhaabe kun nama seenaa gaarii qabu miti. Maaliif Waaqayyo har'as gaafa luboota nama godhu kiristiyaanota gaafa luboota godhu Waaqayyo nama fo'amaa nama ijoollummaa isaatii qabee nama naga qabeessa yoo namni akkasii hin jiru biyya lafaa kanarra. Namni naga qabeessi hin jiru. Hafuurri namaa du'aadha. Jireenyi namaa du'aadha. Namni Kiristoosiin hin qabne naga qabeessa miti. Naga qabeessadhas jedhamuu hin danda'u. In socho'uun dubbatu yoo ta'e iyyuu namni akkasii naga qabeessa miti. Hafuurri isaa du'aadha. Jireenyi isaa moofaadha. Garuu Kiristoos ilmi Waaqayyoo nu qulleessee nutti fayyadame luboota nu godhe. Akkuma Waaqayyo Aarooniin hinaaffaatiin isa balleessuu qabu. Akkamitti Aaroon ijoollee koo fuutee Waaqa tolfamaaf sirbisiifta. Warqee ani biyya Gibxii keessatti isaaniif kenne. Harka Ormootaarraa warra dafqa isaanii nyaatan warra ijoollee isaanii fixanirraa warqeen ani fuudhee fi yoo ijaaramuun itti jiraate mana qulqullummaatu anaaf ittiin ijaarama malee akkamittiin ati Waaqa tolfamaa ittiin ijaarta jedhee ibiddaan fixuu qabu Waaqayyo araara buusee fi luba godhe. Araarri isaa durumaan jira jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u yeroo lubu. Egaa 8 irratti waamamanii hojii isaanii 9 irratti mul'isanii argamni Waaqayyoo guddaan ta'e. Egaa Museen raajii guddaa akka Kiristoos akka inni ta'ee fi Aaroon immoo lubicha guddaa fakkaattii Kiristoos isa luba bara baraa akka inni ta'e lubummaan Aaroon lubummaa Kiristoos yeroo mul'isu raajummaan Musee immoo raajummaa Kiristoos kan nutti mul'isudha akka ta'e ilaallee turre. Egaa luba tahanii boqonnaa 9 irratti yeroo hojii gaarii hojjetanii fuula Waaqayyootti argamanii Waaqayyo mul'atee sababa sana irratti iddoo buufata qulqullummaa irratti mul'atee Waaqayyo hojii guddaa hojjetee ture. Haa ta'u iyyuu malee otoon turiin balleessan. Lubummaatti dhufanii waamamanii otoo xiqqoon turiin boqonnaa 8 irratti waamamanii gara hojiitti bahanii boqonnaa 9tti tajaajilanii ulfina Waaqayyoo mul'isanii boqonnaa 10tti wanti haaraan tokko ta'e. Yeroo darbe isinitti meera macaafni qulqulluun sirrii balleessaan ijoollee kanaa sirriitti jala muramuudhaa yoo baatillee ibidda isa alaa akka isaan ol galchanii ibidda isa diida keessaa ol galchanii yeroo Abiyuuf Nadaabiif Abiyuun yerootti ibidda isa aarsaa Waaqayyoo isa balbalaa fuudhanii gara keessaatti ol galchanii akka Waaqayyo seerata kennee fi irra yookiin immoo sanfinnaatiin maaltu na dhibeetiin ibidduma jedhanii ibidda isa bakkee ibidda isa mana keessaa fuudhanii yeroo isaan ol galanitti Waaqayyo kaa godhee yeroonni ibiddaan jira kana fixe nutti mul'isa. Ibiddaan dhumaniin ijoolleen luboonni jalqabaa lamaan ibiddaan akka isaan dhumanii ilaallee ture yeroo darbeeyyuu jechuudha. Har'a ilaaluun waan nu barbaachiseefii qaba. Maaliif seera Waaqayyoo iddoo argama Waaqayyoo yeroo isaan akka yaada isaaniitti akka barbaadanitti gochuu barbaadanitti Waaqayyoo hin callisne. Maaliif hojii guddaatu isaanitti waa kenname hojiin guddaan isaanitti kenname kanarratti yeroo isaan sinfinnaa mataa isaanii yookiin immoo maal na dhibdee mataa isaanii argisiisan Waaqayyo calluma jechuun hin dandeenye. Maaliif luboota warra kaanii barumsa akka ta'uuf akeekkachiisa akka ta'uuf isaan luboonni warra kaan haa baraniif miti kan Waaqayyo isaan adabe. Waaqayyo nama adabeetii warra kaan akeekkachiisa otoo hin ta'in seeruma isaatu akkasidha. Isa tokko barsiisuu fedhee isa tokkoon adabu Waaqayyo. Xoofuma isaaniitu du'aaf isaan geessisa waan ta'eef jarri kuni akkuma barbaadan
amma argitu namoonni baay'een biyya lafaa keessatti sagalee bareedaa yoo qaban waldaa keessa roofanii sagalichuma sanaan faarfachuun barbaada kan jedhan jiru. Ganaa haareffamuu lammaffaa dhalachuun hafuura qulqulluutiin kennaa waaqayyoo fudhachuun faarfannaa waaqayyoo irraa fudhachuun barbaachisaadha. Akkuma diida keessaa deemtee dhuftee namoonni baay'ee nama waldaatti faarfatan namoota sagalee bareedaa qaban qofaadha. Namoota ayyaana bareedaa qaban otoo hin ta'in namoota sagalee bareedaa qofaa qabanidha. Waan akkasii nama ajjeesisa ture. Bara lubummaa isa durii biyya lafaa keessaa miti. Manuma qulqullummaa keessaa ibidda isa fuulduraa fuutee ibidda isa golaatti yookiin immoo kutaa mana qulqullummaa sadii akka ta'e kutaa isa balbalarraa kutaa isa gidduu iddootti ixaanni aaruu fi iddoo qulqullootaa iddoo waggaatti al takkaa ol seenamu gaafa guyyaa araaraa ayyaana araaraa sana isa banamu jechuudha. Guyyaa sanatti iddoo sanatti namni hunduu ol hin galu. Abbaan barbaade ol hin galu. Lubni illee ofiisaaf lubni hangafni lubootaa illee waggaatti yeroo tokko bichaa ol galu waggaatti taatee ta'uudha. Sodaa guddaatiin dura ofiisaaf aarsaa dhiyeessee achi sabaa dhiyeessee sabni of qulqulleessee soomaaf sagadaan fuula waaqayyootti kufee sodaa foolannaa guddaatiin gaafa manichi banamu sodaa guddaatu uummatatti uffata. Waaqayyo adaba fiduu danda'a. Yoo saba sanatti waggaa guutuu waaqayyo aariirate bobeessee naannoo sanatti nama fixuu danda'a waaqayyo. Mandaricha rukutuu danda'a waan ta'eef. Induta waaqayyo waan ta'eef jechuudha. Akka barbaadan balbalaa fuudhanii ol galchanii ibidda balbala mana qaalluutii miti kan isaan fidan. Manuma qulqullummaa keessaa isa balbalaa keessaa ol hin galchina. Seera qaba waan ta'eef. Qodaan mana qulqullummaa jira waan ta'eef. Qodaa mana qulqullummaatti abbaan barbaade fayyadamuu hin danda'u. Biddeena ilaalcha waaqayyoof dhiyaate abbaan barbaade nyaachuu hin danda'u. Isiniif galeera. Ija ilmaan eelii kan badinsaaf geessise biddeena mana waaqayyoo foon isa diddiimaa otoo moorrilleen aariin otoo waaqayyoof aarsaan hin ta'inillee mataa biddeenii nyaachuu gaafa isaan ka'an waaqayyoo akka malee gubate. Maaliif manni waaqayyoo sirnaaf seerrata qaba. Yaa obboloota koo akka barbaade jiraachuun dura waaqayyoo fiiguun dura mana kiristiyaanaa waldaa kiristiyaanaa fiiguun mana waaqayyoo keessatti olaantummaa ofii argisiisuun hin barbaachisu. Kakuu haaraa keessatti araarri bu'eera. Maa rakkoo qaba akka barbaannee jiraanne yoo jettani akka kakuu haaraanis kakuu dhahichaa ta'e immoo isinittan himan. Boqonnaa 8 irratti luboonni mul'atanii 9 irratti tajaajilanii 10 irratti boqonnaa 9 lakkoofsa 23 irratti ulfinni waaqayyoo ibiddi waaqayyoo ulfinaan mul'ate. Ibidda waaqayyootu mul'ate. Ibidda aarsaa isaan dhiyeessan gaarii ta'uu isaa deebii argama waaqayyoo ufee aarsaa isaanii ibidda aarsaa sana gubutu mul'ate. Kana jechuun waaqayyo araaraan mul'ateera. Waaqayyo nuuf argameera. Lubummaan keenya sirriitti tajaajilaniiru jechuudha. Boqonnaa 10 irratti immoo ibidda isaan fixutu mul'ate. Argitanii boqonnaa 9 irratti ibidda aarsaa sana fudhatutu mul'ate. Argama waaqayyootu saba sanaaf mul'ate. Boqonnaa 10 irratti immoo nadabiif abiyuu kan gubutu ibiddatu mul'ate. Kana jechuun maal jechuudha? Gara kakuu haaraattan isin deebisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa kaasee ibidda waaqayyoo ol argama hafuura qulqulluu wanta ibidda fakkaatutu citee ergamoota irra bu'uutti ka'e. Ergamootaa fi namoota 120 walitti qabamanii yeroo qabatanii kadhatan irratti hafuurri waaqayyoo Yo'eel raajichaatiin abdachiifame inni Kiristoos gara biyya waaqayyoo yeroon ol ba'u isiniifan kennaa amma humna kana hidhattanitti immoo Yerusaalem keessaan bayinaa isaan jedhe yeroo isaan soomaaf sagada qabatanii kadhachaa jiran gaafa guyyaa 10ffaa ibiddi bu'e. Tuuta ergamootaa irratti tuuta duukaa buutotaa irratti ibiddi waaqayyoo bu'e. Waaqayyo isaaniif argame, ilma namaaf argame. Lubummaan jira kanaa fudhatamaa akka inni ta'e yookiin immoo akkuma yeroo luboonni fuula waaqayyootti aarsaa dhiyeessan waaqayyo ibiddaan deebii kennu kadhannaan jira kanaa abdii waaqayyoo raajota isaatiin dubbate akka inni raawwatame lubummaan isaanii akka inni mirkanaa'uuf hafuurri qulqulluun kun jara kanarra bu'e. Hamma himmachaa'aniiru maal ta'anii jedhee namni isaan gaafatutti afaan hin beekamneen dubbachuuf argama waaqayyoo miireffachuutti ka'anii jarri kun.
hin argani. Wanti ibidda fakkaatu ciree tokko isaanii irra roobu hin argani. Sochiin bara sanaa, sochii yeroo sanaa, huursaan hafuura qulqulluu bara sanaa isa dhagahamtu. Yookiin immoo ulfina waaqayyoo isa mul'atu yookiin duumessa waaqayyoo isa mul'atu shekiinaa yookiin isa jedhamudha kan mul'atu malee wanta spirit realm yookiin immoo wanta akka mul'ataa revelation wayii miti. Haga mul'atutti, haga beeksisutti, haga socho'uun lafaa ta'utti, haga hundeen lafaa iddoo isaatii socho'utti kan mul'achaa ture waaqayyo. Yeroo Phaawulos gara Damaasqootii otoo deemuu ergamaan waaqayyootti mul'ate warri isa faana jiranii sagalee dubbatamuu fi wanta iddoo sanatti ta'e ifa sana argaa turan. Eenyu akka ta'e garuu hin barre malee. Hin mul'ata ture. Maalan isiniin jechuu barbaade boqonnaa lamarratti hojii ergamoota boqonnaa lamarratti lubummaan jara kanaa hafuura sana fudhachuun isaanii mirkanaa'ee booddee ergamoonni wal wajjiniin jireenya ergamootaa jalqaban. Boqonnaa 3 boqonnaa 4 irratti jireenya gaarii tokkummaa inni lafa qabu lafa isaa gurguree inni horii qabu horii isaa gurguree biddeena wajjin nyaachuu qoodni keenya tokkodha. Nuti ijoollee mootummaa waaqayyootti galuudha. Kana booddee biyya lafaarraa abdiin qabnu. Wajjiniin jiraanna kan qabnus wal geessisnee kan dhabnes wajjiniin hirmaannee gaddas gammachuus ari'atamas yoo ta'e nuyi wajjiniin jiraannee mootummaa waaqayyoo galla jedhanii luboota ta'an nurraa kan mul'atu waaqayyoodha. Nuyi lallabna deemnee araara sabaaf waaqayyoon hin kadhanna. Mootiin araaraa akka dhufe sabatti himna jedhanii yeroo isaan yaada tokkoof garaa tokkoon wal gahanitti isaan keessaa namni akka Nadabiif Abihuu argitanii Lewwotaa fi Lewwota boqonnaa 8 hanga 10tti hojii ergamootaa boqonnaa 2 hanga 5tti akka wal madaalsistan ilaala. Lamaan isaayyuu jalqaba lubummaa irratti. Jalqaba lubummaa irratti taatee wanta ta'an lama yookiin immoo kakuu haaraaf kakuu moofaa kan walitti hidhan laman isinitti hima. Boqonnaa 8 irratti Lewwota boqonnaa 8 irratti mul'atanii 8 9 erga tajaajilanii 10 irratti dha'icha turuuf. Boqonnaa 9 irratti ibiddi waaqayyoo argamni waaqayyoo mul'ateera. Ergamoonni boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee argamni waaqayyoo isaan irratti mul'atee ture. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Argamni waaqayyoo isaan irratti mul'atee tokkummaa uumanii boqonnaa 3 irratti boqonnaa 4 irratti wajjiniin tajaajilaa turan. Boqonnaa 3 boqonnaa 4 booddee boqonnaa 5 irratti Anaaniyaasiif Saafiraa kan jedhaman abbaan manaa fi haati manaa tokko turan. Jarri kun jaroota waaqayyoon jara waaqayyoon gowwoomsuuf hafuura waaqayyoo sobuuf akkaataa lubummaa isaanii akkaataa tajaajila isaanii jara irraanfatanidha. Maal godhanii jarri kun lafa gurgurataniiti abbaa manaa fi haati manaa lafa gurgurataniiti ishee kana immoo irraa hirannee keewwannaa hunda isaa geessine maaliif waldaatti kennina argitanii garaan isaanii hanquudha. Lubummaa hanquu jalqaban. Lubummaa maal na dhibdee lubummaa gara jireenya ofii isaaniitti gara sanfinnaa mataa isaaniitti isaan deebisu jalqabani. Ofittummaa godhatan. Tokkummaa amantoota kanaa tokkummaa hafuura qulqulluu jaalalan obboloota gidduu jiran diigutti ka'an. Tokkummaa waaqayyoo isa jara kanatti kenne diigutti ka'an. Jaalala hafuurri qulqulluun gidduu jala kanaatti dhangalaasitti yaada mataa isaaniitti gale. Lubummaan jara kanaa isin luboota mana waaqayyooti. Isin luboota mootummaati jedhamnee irra mitiire lubummaa Kiristoos nuuf kenne kana hojii inni fannoo irratti hojjetee luba nu godhe kana saba jooraa saba abdii hin qabne saba nagaa hin qabne kana yeroo inni fuudhee luba godhutti lubummaa kanatti jiraachuu warri dadhabani warri jalqabaa warri lubummaa kana kabajuu dadhaban waan isaan ta'an isinitti himu. Lafa isaanii gurguratanii haadhi manaaf abbaan manaa akka nama waliin argineetti qofaatti birrii isaanii irraa dhoksatanii inni ati suuta jedhii duubatti hafiitii kottu waama tokko hojii manaati hojjedhu waan inni jedhanitti fakkaata. Hojii kee hojjedhuuti kottu ana qeen dura gabaasa kennaa lafa keenya isa gurguranne keessaa amma kanaan gurguranne jennaa makanaatiin immoo nafe jenna jedhanii walii galanii Anaaniyaas koo qaa jechaa biraan bahiru. Phexros fuuldura. Phexros har'a lafa gurgurree egaa tokkummaan keenya akkuma jirutti waan ta'eef buloonni wajjiniin jiraachaa jirra. Buloota 5,000 hanga 20,000 ta'aniitu tokkummaatiin jiraachaa jira. Simboo guddaa ulfina guddaa qabu ture. Amantoonni bara sana lubummaan isaanii akkuma lubummaa Aaroonfaa kana saba fuulduratti sodaatamoo turan. Kan eenyuyyuu abbaan barbaade isaan qoccoluun ture. Maaliif jireenya qulqullummaa amansiisaa
jireenya namatti tolu foolii gaarii maqaa gaarii qabu ture. Sabarraa ayyaana argatan jedha macaafni qulqulluun. Jarri kun saba biraa ayyaana guddaa argatan. Dhufeetu egaa tokkummaan keenya akkuma jirutti garaan isaa hir'uudha. Kiisiin isaa inni tokko waan biraa baata. Lubummaa garaagaraa lubummaa ibidda isa bakkee fidee dhufeera. Ibidda isa bakkee fuudhee mana waaqayyootti gale. Maaliif? Ibidda isa bakkee jechuun soba isa biyya lafaa wal goomsuu isa biyya lafaa fidee gaafa inni gara mana waaqayyootti fuudhu. Dhuguma kanaan gurgurtanii Anaaniyaas jennaan. Dhugaa kanumaan gurgurre waan dhugaa waaqayyoo kanumaan gurgurrifaa jedhu nutti fakkaata. Maaliif? Dhuguma jedheera kan. Phexros irra deebi'ee waan gaafateef dhugaa waan kakateen wayii natti fakkaata namichi kun. Kanumaan gurgurre dhuguma. Jennaan maanni isin hafuura qulqulluu goomsuuf walii galtanii? Maanni lubummaan akkasii? Maanni tajaajilli akkasii? Maanni ibidda bakkee fidanii mana waaqayyootti galchan? Kash achitti Anaaniyaas lafa dha'ee dirgim du'e. Irra deebiin qabu du'e. Fuudhaa jedhee dargaggoota qaba. Phexros barasicha namoonni sarvisa godhan baay'eedha. Akkuma raajota ammaa immoo jedhiina akkuma warra gwaardiitiin deemanii bitaaf mirgaan warra harka gurguddaa wajjin hin deeman sanaa miti. Warra hambal ta'anii mana waaqayyoof hojjetanii warra Phexros gargaaran dargaggoonni jiru. Koreen dargaggoota waan jiru natti fakkaata. Kottaa fuudhaa namni owwaalaa qaati. Argitanii mootummaan dhimma isaanii keessa hin galu ture. Sodaachisoodha. Jarri kun baay'ee sodaachisoodha. Hafuura qulqulluu dhadhabee eenyutu kasasa? Nama ajjeesteetta namni jedhe Phexrosiin kasasee hin jiru. Du'e awwaalanii. Haati manaa takka turtee haati manaa ogummaan itti hir'atu abbaa manaa ishee deebii kan hin jenne abbaa manaa wajjin kan sobdu dhuftee Phexros bira dhuftee yaa Safiiraa kanumaan gurgurtanii lafa kanaa meena dhugumanatti meeqaan gurgurtan lafa kanaan walii galaniiru manatti soba wal gorsaniiru. Waaqayyo fuuldura dhaabbachaa otoo jiranii haadha manaaf abbaa manaa soba tonkolii mari'atan. Luba ta'anii otoo jiranii mana waaqayyoo irratti fuula waaqayyoo irratti warra yakkan akka Nadabiif Abiyuu warra maal na dhibee jireenya mataa keenyaa jiraanna maaltu nu dhibe tokkummaa amantoota dhimma isaa tokkummaatti wanti nama gashuun jira amma diigamtii warra jedhanidha manatti. Kanaaf siitu walitti hafa jedhanii birrii isaanii kaawwatan Safiiraa kanumaan gurgurtanii atis amma duuta abbaa manaa kee warra awwaalanas jiru atis asumatti duuta. Dubartii sobduun asumatti duuta. Isheenis lafatti dirgim duute. Warra abbaa manaa ishee akka sa'aatii 2 sa'aatii 3 dura awwaalan isheen hin beektu ko. Abbaan manaa akka inni du'eeru hin beektu. Abbaan manaa soba isaa yookiin immoo ibidda isaa bakkee fidee mana galchee waanuma inni hojiitti bobba'eeru tajaajila deemeeru isheetti fakkaata. Waan lallabaa jiru isheetti fakkaata sobee lallaba isaa waan inni deemeeru mishinii waan inni ba'eeru isheetti fakkaata. Hin jiru. Bara sana sobuun hin jiru. Lubummaa inni jalqabaa irratti sobni xuraa'ummaan har'as hin jiru. Waaqayyo namoota akkasii jireenyi hafuurri isaanii du'eera. Hin dhiise malee waaqayyo sobdoonni har'as tajaajiltoota waaqayyoo miti. Tajaajiluus hin danda'an. Bara kamiyyuu fuula waaqayyoo dhaabbachuu hin danda'an namoonni akkas. Namoonni hafuura qulqulluu soban. Namoonni waldaa kiristiyaanaa soban. Namoonni nama soban tajaajiltoota miti. Bara kamiyyuu. Eshi Safiira akkasuma kanumaan gurgurre Phexros hin sobu. Achumatti biyyootti dabalamte awwaalamte. Maaliif kana hundumaa isinii kaasaa? Jireenyi kakuu moofaaf kakuu haaraa wal qabataadha obboloota ko. Luboonni jalqabaa dogongora uumanii Nadabiif Abiyuun dhumaniiru. Kiristiyaanonni jalqaba dogongora uumanii tajaajila jalqabanii ibiddi waaqayyoo mul'atee otoo xiqqoon turiin boqonnaa 2 boqonnaa 5 gidduutti dhumaniiru. Yeroo isaan dogongora uumanii hinuma du'an. Akkuma ibiddi ka'ee Nadabiif Abiyuu fixe ibiddi waaqayyoo ammas kakuu haaraa keessattis warra sobdoota warra hafuura qulqulluu goomsan warra lubummaan isaanii hanqina qabu lamaan dha'ee ajjeeseera. Namoonni lama jalqaba lubummaa kanarratti jalqaba kiristiyaanummaaf jalqaba lewwotaa irratti du'aniiru sababa tajaajila hanquu dhiyeessaniifi jechuudha. Kiristiyaanni har'aa bara araaraa keessadha jedhee sobaa jiraachuun akka barbaade irra daddarbuun lubummaa hanquu qabaachuun tasuma isarraas hin eegamu. Kuni waamicha waaqayyoos miti fedha waaqayyoos miti. Akkasitti kan nu waame waaqayyo miti. Waaqayyo akkasitti nama kamiyyuu hin waamne. Kiristiyaanni luba mana mootummaati waan ta'eef sobaa jiraachuun akka barbaade jiraachuun isarra hin jiraatu. Ibidda fayyinaa qofaa nuu roobsa otoo hin ta'in ibidda adabaa yookiin immoo ibidda rukuttaas nuu roobsa akka haaraa keessattis nu rukutuu danda'a hafuurri qulqulluu.
Hafuura qulqulluun gaddisiisinaa jedhamee waan barreeffameeruuf hafuurri qulqulluun miira qaba buloota. Hafuurri qulqulluun hin gadda. Yesuus Kiristoos gaddeera. Yesuus Kiristoos guyyaa guutuu qocolaanii aarsaa oolu. Maaliif Lewwon Israa'eloonni barsiisonni seeraa Faarisoonni Saaduqoonni hangafoonni lubootaa jiru. Haannaas fa'aa jiru, Qayyafaan fa'aa jiru, hangafa lubootaa warra jedhaman keessaa. Warri seera Gamaali'eel baratanii jiru. Abbootiin seeraa jiru. Barsiisonni seeraa jiru. Faarisoonni jiru, Saaduqoonni jiru. Saaduqoonni du'aa ka'uun hin jiru jedhu. Faarisoonni du'aa ka'uun jira jiru. Isaan wal qoccoluufanii immoo Yesuusiin qoccoluufanii Yesuusiin qoru. Mana qulqullummaatti immoo waan barbaadan nagadu. Yesuusiin aarsaa. Yesuusiin gubaa ture. Hafuura qulqulluu gaddisiisa. Namoonni akkasii jireenya qaban. Namoonni akkasii du'oodha. Lubummaa akkasiitti hin waamamne. Kakuu haaraa keessatti lubummaan akkasii jiru. Lubummaan akka barbaadan jiraatanii bara araaraati, bara gireesiiti. Amma namoota tokko yoo argitan keessumattuu dargaggoota gireesii hiriidha jedhu. Ayyaana waa'ima ayyaanaa odeessu oliif gadi deemanii. Bara araaraati, bara ayyaanaati taanaan Anaaniyaasiif Safiiraan maaliif garaagarummaa sa'aatii 2 keessatti, sa'aatii 3 keessatti mataatiin badanii owwaara keessatti. Ijoollee keessan eenyu guddisan hin jenne Waaqayyo. Jarri kun ijoollee qabaachuu danda'u. Jarri kun maatii qabaachuu danda'u. Lamaan isaanii wal biratti kan awwaalamanii bara araaraati taanaan jarri kun lamaan maaf wal biratti awwaalamanii. Bara araaraati jechuun Waaqayyo ilma isaatiin cubbuu ilma namaa hundumaa irraanfateera yookiin immoo dhiiseera jechuudha malee namni cubbuu hojjechaa jiraatu jechuu miti. Waaqayyo Arooniif iyyuu cubbuun ni jabbii hojjetee sagadaa ture dhiisee fi luba godhe miti. Nuunis Waaqayyo cubbuu itti jiraachaa ture cubbuu abboota keenyaa irra daddarbaa abboota keenyaa nuuf dhiisee luboota nu godhe. Kana jechuun cubbuutti qabamnee akka jiraannu jechuu miti. Kana jechuun akka barbaanne waldaa keessa lixnee inni kaan waldaa keessatti hin foorica. Waldaan ulfina qabu mana gabaa ta'e. Fuula Waaqayyootiin ijoo kan jiru. Maaf fooricha maaf utaaltee jedhan Daawit iyyuu warra akka milkoo hafuura milkoo warra qaban namaan jedhu. Warra hafuura milkoom qaban intala Saa'ol nadheen keessa buutee utaaltaa jettee isheenuu maseena taate. Maseena taata. Maaf utaalta yoonaan jette maaf fooricha yoonaan jette. Hin beektani utaalchi Daawitiif utaalchi keenya tokko miti obboloota. Daawit akkamiin utaale akka keenya foorichee waldaa keessa gangalatee miti. Utaalchi Daawit hafuura qulqulluutiin kan gaggeeffame taabota cinaa. Taabonni ikkoo namni yoo itti bu'een ajjeesa. Hinumadha. Eenyuyyuu ta'e taabotatti buutennaan hin duuta. Yeroo Daawit utaalu sana sabirii ala yookiin immoo naamusaan ala otoo Daawit utaaleera ta'e namnuu isa kasasuu hin barbaadu. Taabotumtu achitti dha'ee ajjeesa. Sanduuqumti Waaqayyoo kun ibiddatu jira lafa. Gaafa waaqota tolfamaa daagoon fa'aa bira ka'anii morma daagoon kutee lafatti hin galagalchine taabonni Waaqayyoo. Namoonni isatu kan meeqan dhumne. Ibidda buusaan turre maasii meeqa gubaan turre iddoo isaan ka'aniiti. Lafa maasii midhaanii meeqa fixaan turre taabonni. Daawit naamusaa ala ulfina Waaqayyootti karaa bu'uun miira fooniif dhiigaan guutame otoo utaaleera ta'e namni isa rukutuun isa barbaadu. Sanduuquma Waaqayyoota achittis ajjeessa ture. Utaalchi Daawit milkoof hin galle yookiin immoo Miikaa intala Saa'ol sanaaf hin galle malee akka Waaqayyo jaallatutti ture. Ati Daawitidhaa yaa obboleessu akka Daawitittan utaalaa jireef jechuu barbaadda. Otoo fooriin tokkootiif irra baasnee waldaa keessatti amma awwaara kaasne argama Waaqayyoo malee amma ofii keenya argamnutti yeroo utaallutti bara sabriin waldaa kiristiyaanaa keessaa bade namni akka itti jiraatu bara wallaale. Bara ga'istoonni waldaatti naqamanii siiqsanii bara akkasii keessadha kan nuyi jirru. Sobee hatee waan hin taane godhee baratti namni dhufee waltajjii irraa utaalu. Baratti namni durba wajjiniin dhiirri durba wajjiniin durbi dhiira wajjiniin akka barbaadan xuraa'ummaa keessa gangalatanii dhufanii waltajjii irra dhaabbatan. Waltajjii Waaqayyoo bara ulfina dhabe. Wayyoo. Namni akkas godhe miti bara kakuu moofaa keessatti bara sana jechaadha. Nama akkas godhe miti namni afeetaansaa dhangala'aan tokko fedha isaatiinis haa ta'u fedha isaa malee
qaama isaa keessaa dhangala'aan mul'ate. Qaama saalaa isaa keessaa dhangala'aan mul'ate tokko guyyoota 7 adda of baasee gugee hora 2 qabatee dhumarratti erga qulqullaa'ee saba keessaa adda ba'ee duuba mana qulqullummaa taa'ee erga qulqullaa'ee duuba mana qulqullummaa yeroo jedhu duuba sabaa iddoo mana qulqullummaa irraa fagaatee jechuudha. Saba keessaa ba'ee iddoo qulqullaa'ummaaf kenname sana ture hin dhufu taanaan isa miti mandarri sun hin bada. Safarri sun hin bada. Waaqayyo sababa nama akkasiitiin nama baay'ee rukutuu danda'a. Waaqayyo koo barri araaraa kun bara gadhiisii akka hin taane Anaaniyaasiif Saafiraa irratti nutti argisiiseera. Waaqayyo koo barri ayyaanaa kun bara gadhiisii bara namni akka barbaade jiraatu akka hin taane Anaaniyaasiif Saafiraa irratti nutti argisiiseera. Namoota hafuura qulqulluu sobaa turanii, namoota ayyaana waaqayyoo nutti gurguri jechaa turanii, hojii ergamootaa keessatti duudaan goone, dhahichaan jaamummaatiin hin dhoone, toshitoota baay'ee. Akkamittiin jireenyi kiristiyaanotaa gadhiisii akka barbaade akka ta'u akkatti isin yaaddani anaaf naan hin galu namoonni baay'een. Egaa kakuu haaraa keessatti lubummaan kakuu moofaa wajjin yeroo wal bira qabamu luboonni kakuu moofaa yoo balleessan akkuma du'an luboonni kakuu haaraas yoo balleessan inuma du'u. Kiristiyaanni yoo balleesse du'adha. Beenyaan cubbuu du'adha jedha. Roomaan 6:23 waan ta'eef namni kamiyyuu har'a yoo cubbuu hojjete du'adha. Jalqaba hafuura isaa tokko booddee immoo gara fooniin duutti, gara jireenyaan duutti, gara haamileetiin duutti. Moral deeziin jira yookiin immoo duuni haamilee jira. Duuni hafuuraa jira, duuni bara baraa jira. Gosoonni du'aa torba jiru. Isaanii yeroo barannu sin barsiisa. Kan hundumaatiin hinduuna umarratti du'a bara baraa yookiin immoo du'a deebii hin qabne sana du'a hafuuraan foonii waan hundumaatiin du'an gara mootummaa dukkanaatti dabalaman sanaan du'a namni cubbuu hojjetu malee akkasittiin jireenya waaqayyoon gammachiisanii waaqayyoon irratti mul'ataanis kakuu haaraa keessatti hin jiru. Kiristiyaanni yoo danda'e jireenya isaa haa eeggatu. Ani kiristiyaana dhufiin jechuuf jireenya isaa eeggachuun isa jalqabaaf isa dhumaati. Qajeelfamoota lubummaa kakuu moofaa keessatti qajeelfama luba tokko qajeelfamoota isaan qaban yookiin immoo qajeelfama lubummaa arfan xiqqoo yoo yeroon jedhanii isiniif hima. Luboonni kakuu moofaa qajeelfama yookiin isaan hordofuu qabu keessaa namni tokko luba ta'uuf qajeelfamoota inni hordofuu qabu keessaa inni jalqabaa dhalootaan sanyii Lewwotaa ta'uu qaba. Kun irra hin deebi'amu. Lewwii miti taanaan luba ta'uu hin dandeessu. Kanaan dura sin hubachiiseera irra deddeebi'ee lubummaan maaliin isiniin jedhee Lewwonni hundumtuu luba ta'uu danda'u. Lubni hundumtuu Lewwiidha. Lewwiin hundumtuu immoo luba ta'uu hin danda'u. Maaliif hundumti isaanii luba hin ta'an. Lewwonni baay'eedha waan ta'eef hundumti isaanii luba ta'anii mana waaqayyoo keessa yoo galan eddeen iyyuu hin ga'u, tajaajilli iyyuu hin jiru. Garuu lubni tokko yoo dhufe akkasumattiin Lewwii keessa akka inni ta'e ganaa DNA jiinii keessa mirmaraa jiinii hin barbaachisu. Luba dhataanaan Lewwiidha namichi kun. Dhumeera kun irra hin deebi'u. Kanaaf dhalootaan sanyii Lewwotaa ta'uu qaba. Kakuu haaraa keessatti kun maali waliin? Namni tokko lubadha jedhamuuf kiristiyaana ta'uu qaba. Kiristiyaanadha jedhamuuf Yesuus irraa dhalachuu qaba. Namni tokko luba ta'uu qaba jechuuf sanyii Lewwotaa keessaa dhalachuu qaba. Toora hidda warra Lewwotaa hordofuu qaba. Maaliif Lewwiin egaa ilma Liyaa fi ilma Yaaqoob isa sadaffaadha. Gosa Israa'el 12 keessaa nama tokkodha. Namni Lewwii ta'u gosa kana keessaa ta'uu qaba. Namni luba ta'u gosa Lewwii kana keessaa ta'uu qaba. Namni kiristiyaana jedhamuuf Yesuus irraa dhalachuun dirqamadha. Kakuu haaraa keessatti karaa Yesuus Kiristoos namni lammaffaan dhalanne, namni du'ee hin kaane, namni regenereeted reborn namni hin taane kiristiyaana jedhamuu hin danda'u. Lubummaa mootummicha sanaas argachuu hin danda'u. Kanaaf dhalootaan sanyii Lewwotaa ta'uun luboota Kiristoos irraa dhalachuu kiristiyaanotaaf fakkeenyadha. Lammaffaa qulqullaa'aa ta'uu qabu.
akkuma Abiyyuuf Nadab dhumurra jarri kun qulqulloota ta'uu qabu. Deddeebbiin isaanii, jireenya isaanii, haala uffannaa isaanii, haala dubbii isaanii, haalli deddeebbii isaanii hundumtuu qulqullaa'aa ta'uu qaba. Maal jedhee Museen wanta natti tole keessa lakkoofsa 6 irratti boqonnaa 10 lakkoofsa 6 irratti Lewwota boqonnaa 10 lakkoofsa 6 irratti Museen ammas ajaja biraa dabarse. Ele'aazaarii fi Taamaariin ammas akka Waaqayyo hin dunnetti isin hin boo'inaa. Marata keessanis ofirraa hin baasinaa. Rifeensa keessanis gadi hin gadhiisinaa jedhe. Waa'ee mana ofii, waa'ee obboloota ofii, waa'ee biyya ofii caalaa lubummaan yeroo itti obbolaa isaaniif hin boonye jechuudha. Ele'aazaarii fi Taamaar Abiyyuuf Nadab du'aniiru, dhahamaniiru waan ta'eef amma immoo Museen ajajaan biraa dabarse Ele'aazaarii fi Taamaariin. Ammas isin akka hin dhumne dabalamtanii obboloota keenya dhume wayyoo jettanii lafa gangalattanii ol utaaltanii seera Waaqayyoo keessaa lubummaa keessaa baatanii marata keessan ofirraa baastanii rifeensa keessan gadi gadhiistanii gadhiisii taatan jennaan isinis dhumtanii manni lubummaan kee kanaa baduu isaati. Of eeggaddaannaan qucquceeni ta'ani. Hin boo'inaa dur warri keenya nu reebaniitu afaan kee qaba utaa'inuu jedhu. Reebamneetu afaan keenya harka lamaaniin qabannee quccennee teenya. Xisiin hin jiru. Xis jette jennaan takkaa nutti dabalu sayyuu. Xis jette jennaan qabannee teenya. Akkasuma Waaqayyo jecha Taamaarii fi Ele'aazaariin dhufee hin foorichiinaa, hin siiqsiinaa, hin gangalatiinaa. Isaaniin cubbuu isaaniitu ajjeese. Yakka hojjetan isinis akkasuma amma boo'ichaaf yoo du'aatti siiqnaan of tureessuudha. Obboloota keessan naqxanii gangashitaninnaan otoo isaanii boossanii maranni keessan isin irraa bu'ee mataan keessan mul'ate jennaan. Isin dhumtu waan ta'eef adaba godhadhaa ta'a. Ishi sodaataniiru. Ibiddi Waaqayyoo ka'ee baggee isaan akka hin finneef eeshi jedhanii iddee jiranitti afaan isaanii cucuqqaallatanii ta'a. Hamma kanaatti qulqullaa'aa ta'uu qabdu. Hamma kanaatti lubummaan hamma kanaatti sodaachisaadha bara sana. Har'a obboleessa koo du'ee eenyu koo du'ee akkas ta'ee nan siiqsa manaaminiin jira. Namni numa boqotaa, namni numa sokkaa. Garuu wanti lubummaa Waaqayyoo nurraa molqu, wanti qulqullummaa Waaqayyoo, yaada Waaqayyoo, jireenya Waaqayyoo nurraa molqu jireenya keenya keessatti mul'achuu hin qabu. Isatti waamamne jireenya biyya waaqarraa sanarra dabarsinee jireenya biyya lafaa kana wantoota tokko tokkoof jennee daangaa Waaqayyoo keessaa akka hin baane of eeggachuun nurra jiraata. Lubummaan Waaqayyoo, seerri Waaqayyoo cimaa ture. Dhugaa isinitti mufu. Har'as cimaadha. Dhaloota harkatti laafe malee obboleessa koo du'e maanni lubummaan isaa gad hafu malee. Obboleessi koo lamaan ibiddaan dhumanii to'anii marata kee gadi hin baasinaan jettamu jedhee marata isaa lafatti naqee sokka ture dhabdu. Warra har'aatoo ta'e jennaan jenne malee waan akkasii hin jiru. Kiristiyaana ta'anii jennaan nuyi yeroo hundumaa obediensii Waaqayyoo yookiin immoo ajaja Waaqayyoo yookiin immoo naamusa Kiristoos jala jiraachuun nurra jiraata. Maalii kootu akkas ta'e malee lafa kootu bade malee anatu bade malee jennee seera Waaqayyoo wanta itti bu'u dubbiiwwan seera Waaqayyootti bu'an haasaawwan seera Waaqayyootti bu'an haasuuf dubbachuun kiristiyaana kamirraayyuu barbaachisaa miti. Galanni Waaqayyoo isa nu gargaareef haa ta'u barbaachisaa. Egaa ijoolleen kun akkasiin afaan isaanii qabatanii gara lubummaa isaaniitti bu'anii egaa akkasiin jiraateeti. Ele'aazaar dhumarratti yeroo abbaan isaa Aaroon illee du'u irratti illee bakka bu'aasaa ta'e. Naamusaan jiraachuutti ka'ee hin sodaatan. Hin siiqsine isaan akkatti obboloonni isaanii dhuman waan beekaniif Waaqayyo akka inni isaanii hin qusanne waan baraniif eshi jedhaniiti suuqa galanii hojii isaanii itti fuufan. Sadaffaa seera taa'aa yookiin immoo qajeelfama luboonni hordofuu qaban keessaa luboonni waan miira isaanii hadoochuu waan isaan ho'isuu fi isaan macheessuu irraa of eeguu qabu. Kana sirriitti jala muraatii of amansiisaa seerrata lubootaaf kenname keessaa Lewwota boqonnaa 10 lakkoofsa 8 hanga 11 isinii dubbisa. Waaqayyo yommuu Arooniin jedha. Atii fi ilmaan kee yeroo dunkaanatti wal ga'anitti ol lixxan daadhii wayinii yookiis dhugaatii macheessuu hin dhuginaa.
Dhugdanii yoo lixxan garuu hin duutu. Dhugdanii yoo lixxan garuu hin duutu. Kunis dhaloota keessan hundumaa keessatti seerrata bara baraan dhaabataa ta'ee hafu isiniif haa ta'u. Argitanii? Kunis dhaloota keessan hundumaa keessatti seerrata bara baraan dhaabataa ta'ee hafu isiniif haa ta'u. Bara baraan eternally. Luba kan ta'u hundumtu bara baraan akka hin dhugne. Lakkoofsa 10 isin wanta qulqullaa ta'ee fi wanta xuraa, wanta qullaa ta'ee fi wanta qullaa hin ta'in gargar baasuutu isiniif ta'a. Waanuma barbaaddan hin tumiinaa, waanuma barbaaddan hin dabaqiinaa, waanuma barbaaddan hin dhugiinaa. Seerrata ani Waaqayyo karaa Musee Israa'elootatti dubbadhu hundumaa isaan barsiisaa jedhee Lewwota 10:8-10. Isin wanta qulqullaa ta'ee fi wanta xuraa, wanta qullaa ta'ee fi wanta qullaa hin ta'in gargar baasuutu isiniif ta'a. Seerrata ani Waaqayyo karaa Musee Israa'elootatti dubbadhu hundumaa isin barsiisaa jedhee Lewwota 10. Kiristiyaanummaa keessatti warra dhugaatiin cubbuu miti. Maaliin cubbuu miti? Hin dhugiinaan jenne. Waaqayyo hin machaa'inaan nuun jedhe jettani. Bara baraan jedhe Waaqayyo seerrata bara baraan dhaloota hundumaaf ta'udha kuni. Lubni dhuguu hin qabu. Dhugdanii yoo ol seentanii inuma duutu. Irra deebii hin qabu. Amma pheentonni kiristiyaanonni baay'een dhugaatii qoqqoodu. Dhugaatii qoqqoodu. Anillee Waaqayyoo gooftaa koof galanni guddaan haa ta'u amma guyyaa har'aatti dhugaatii kana ijoollummaa koo yeroo mana kootti guddatee farsoo dhugeera malee yeroon gara gooftaatti hin dhufiin amma guyyaa har'aatti Waaqayyo na gargaaree isa kiristiyaanonni qoqqoodanii dhugan. Kuni wayiniidha, kuni daadhiidha, kuni biiraa salaaf laafaadha, kuni baaklariidha, kuni maaliidha, zeeroo alkooliidha. Munaaga akkasii keessaa baha. Kiristiyaanonni hedduun wayinii isaanii dabaquu naannesanii. Kun ikkoo wayiniidha. Wayinii isa Israa'elii Yesuus fa'aa dhugani. Piruuf nu gochuu barbaadu. Isa Phaawulos fa'aa Ximootiyoosiitiin dhukkubbii garaa keef jedhiitii wayinii xinnoo jechuudha. Maaliif beektu? Bara Phaawulos Ximootiyoosiin akkas jedhe qorichi hin jiru. Farmaasiitu hin jiru. Qoricha heddeetii dhaqanii antibaayootikii, antifaangaalii, antivaayirasiin heddeetii bitamu hin jiru. Maaltu ta'a madaa gogsuuf wantoota akkasiif yeroo dibata isin barsiiseera. Wayiniin dhugaatii alkoolii waan qabuuf garaan yeroo nama dhukkube yookiin immoo baakteeriyaan infekshiniin baakteeriyaa garaagaraa yookiin immoo dhukkubni baakteeriyaatiin dhufu yookiin ameebaan fa'aa gaafa garaa keenyatti galan kan nuyi akka qorichaatti fudhannu bara sana daadhii wayiniirraa cunqoosa isa cuunfame daadhii wayiniiti. Malee dhugaatii dhugidha jechaa jira miti Phaawulos Ximootiyoosiin. Qoricha fudhadhu jechaa jira. Qorichi kun sii ta'a. Phaawulos garaa ishee dhukkuba dargaggeessadha. Waanuma argite nyaattee, waanuma argatte nyaattee, soomaaf sagada ishee oolte yeroo garaan dhukkubutti akka garaan keessi hin dhukkubneef fayyaa keessa eeggadhu yaa Ximootiyoos. Ati waldaa kiristiyaanaaf nama barbaachisaa waan taateef dargaggeessa cimaa waan taateef akka seenaan bara Ximootiyoos jirutti Ximootiyoos otoo hin fuudhiin akka inni hafedha akkuma Phaawulos kan dudduubni isaa seenaan namoota baay'ee himuu jechuudha. Kana jechuudha malee dhugaatii dhugeen. Wayinii dhugee Yesuus dhugeera maali? Macaafa qulqulluu walitti hidhuu danda'u qabdu. Seera kakuu moofaaf seera kakuu haaraa versii tokko fudhattanii isa Phaawulos Ximootiyoosiin jedhe otoo hin ta'in walumaa galatti guutummaa isaa Lewwota 9:8-10 hin dhugiin lubni kamiyyuu akka hin dhugne akka hin qammasne. Kuni seerri kun immoo Arooniif ijoollee Lewwota irratti qofa kan otoo hin ta'in kuni bara baraan seerrata dhaabbataadha jedhe Waaqayyo. Luba kan ta'an hundumtu maaliif kakuu haaraa keessatti luboonni Lewwotadha. Kakuu moofaa keessatti luboonni Lewwotadha. Kakuu haaraa keessatti luboonni kiristiyaanotadha. Kana jechuun kiristiyaanni lubadha jechuudha. Tokkoffaa Phexros 2:9 irratti kiristiyaanni isin luboota mana mootummaati jedha. Kana jechuun luboota erga taatanii hin dhugiinaa yoo dhugdan hin duutu. Hafuura keessantu du'a, jireenya keessantu du'a. Hin qammasiinaa, hin ilaaliinaa. Lubni dhugaatii dhugee fuula Waaqayyoon dhaabbatu. Lubni dhugaatii dhugeeti fuula Waaqayyoo dhaabbatu osoo hin ta'in hafuura qulqulluutiin guutameeti fuula Waaqayyoo dhaabbata. Isin luboota mana mootummaa Waaqayyoo yoo taatanii dhugdaniiti quuftanii machooftaniiti fuula Waaqayyootti geerartu yoo hin ta'in hafuura qulqulluutiin guutamtaniiti cubbuu keessaniif dhiifama gaafattaniiti gad of deebistaniiti fuula Waaqayyoo dhaabbattu. Dhugaa kan jedhu eessa jira obboloota ko? Maaliif wal burjaajessina? Maaliif wal jaanjessina? Baratti paasteriin dhugunu, baratti wangeelaawwiin abbaan barbaade mana dhugaatiin mashataa keessa, mana mashataatiin baane keessa waan jirruuf sabni warri kaan wangeelaawwiin dhugaa jedhu.
Kun garuu seerrata waaqayyoos miti, seera waaqayyoos miti. Kiristiyaana kan ta'e hundumtuu dhugaatii akka hin dhugneef seerri waaqayyoo Lewwota 8:6-10 jala muree seerranni kun seerrata waggaa 1 waggaa 2 otoo hin ta'in seerrata bara baraati. Ajajni kun ajaja bara baraati. Luba ta'uuf kan jiru hundumtuu hin dhugini. Maaliif namoonni macaafa qulqulluu waan hin beekneef, eenyummaa isaanii waan hin beekneef, fuula waaqayyootti kiristiyaana jechuun eenyu jechuu akka ta'e waan hin beekneef, lubummaa isaanii waan hin beekneef, hin machaayin dhugii waliin jedhu malee luba ta'uun keessatti dhaga'ama taanaan nama fuula waaqayyoo fuula addunyaa kanaa dhaabbatu lubummaatiin akka waamanti sitti dhaga'ama taanaan dhugaatiin dhugiin kan siin jedhu caafameera waan ta'eef bara hundumaa hin dhugiin. Hin machaayin dhugdee fuula waaqayyoon dhaabbatiin. Dhugaatiin gosa hin qabu. Alkooliin isaa 1 haa ta'u, 2 haa ta'u, 3 haa ta'u, 5 haa ta'u, 70 haa ta'u, maaf 100 mataa isaan ta'e hin dhugiina. Seexanni akka inni dhaloota dhugaatii alkooliin isaa 0dha. Wantoota biiraa fakkaatan tokko dhufaniiru. Kun ikkoo alkoolii hin qabu. Garuu immoo biiraadha. Akkatti gurguratanidha. Namoonni warri biiraa hin dhugne akkatti biiraa mi'eeffatan isinitti hima. Wantoonni biiraa fakkaatan tokko jiru dhugaatonni tokko. Alkooliin isaa 0.00 jedha si'achi. Warri dhuganii qammasanii ilaalan immoo biiraa madha. Biiraa madhaa jedhani. Namni isaas fooliin isaas biiraa madhaa. Maaliif karaa kanaa sobee seexanni nu sobee dhugaatiitti nu hidhaa jira. Dhugaatiitti hidhamuu jechuun immoo baay'ee hamaadha buloota ko. Durboonni Nohimoo eenyudha? Durboonni Nohimoo durboota Lootii isaanii abbaa isaanii macheessanii wajjin ciisan. Namni yoo machaa'e intala isaa wajjin ciisuu irraa hin deebi'u. Maaliif hin beeku sammuu isaatti jiru. Dhugaatiin biyya lafaatti nudhaa jaalala waaqayyoo nurraa kutaa. Karaa waaqayyoodhaan deebisa waan ta'eef keessumattuu kiristiyaanonni baay'een waa'ee dhugaatiif ilaalchi isaan qabanii, ga'umsa isaan qabanii sirrii waan hin taaneef dhugaatii irraa cimsaa of eeggadha. Inni arfaffaan jarri kuni lubummaan qajeelfamni lubummaan qabu warra namoonni kuni namoota akkamii ta'uu qabu warra waaqayyoonis namas tajaajilan ta'uu qabu. Aaroon fuula waaqayyoo dhaabbatu uffata isaa uffatee maqaa ijoollee Israa'el 12 immoo dhagaa irratti jahaan qirixamee morma isaatti baateetidha kan inni dhaabbatu. Dhagaa irratti barreeffamee jaasiin akka dirataatti akka habilii mormaatti asiin godhateeti maqaa isaanii irratti qirixee fuula waaqayyoo dhaabbata ture. Akkasiin waaqayyoo duratti argama. Ofiidhuma isaa fi mana isaa Lewwotaaf qofa osoo hin taane guutummaa saba sanaaf argamaa jechuudha. Lewwii tahee inni maqaa ijoollee Israa'el 6 asiin karaa mirgaa, maqaa ijoollee Israa'el 6 asiin karaa bitaa 12 isaanii irratti isaa fi abbaa isaa Lewwiillee keessa jira waan ta'eef baateeti barreeffama kana morma isaatti godhateeti fuula waaqayyootti dhaabbata. Maal jechuudha? Addunyaa saba sanaaf qomoo sanaaf fuula waaqayyootti argama jechuudha. Lubummaa jechuun nama tajaajiludha. Namaaf waaqayyoo walitti firoomsudha, walitti fiduudha, wal argisiisudha. Yeroo iddoo argama waaqayyoo argamu kana namichi kun kana baateeti fuula isaanii fuuldura dhaabbata. Akka barbaadetti zannaxee suufii isaa uffatee karabaataa isaa godhatee namatti qofa'aa miti kan inni fuuldura namaa dhaabbatu. Waa'ee sabaaf iyyata sabaa laphee isaarraa asiin bitaaf mirgaan godhatee fuula waaqayyootti argama. Fuula waaqayyootti aarsaa dhiyeessa. Ijoollee kee ilaali. Ijoollee kee kana saba kee kana ilaali. Saba kakuu kana lubummaa nutti kennite kana sabaaf dhaabbanna jedhanitti sabaaf hojjetu. Luboonni bara kanaa sabaaf miti mana isaaniif qofa kan ofii isaaniif kan dhaabbatanidha. Waaraa keessatti wanti nu jalaa bade lubummaa keenyadha. Tajaajilaan lubummaa isaan beeku. Eenyuuf akka luba waaqayyoo isa godhe hin beeku. Kiristiyaanni eenyuuf akka waaqayyo luba nu godhe hin beeku. Biyya lafaa kana fuula waaqayyootti argamsiisuu akka dandeenyu, gara mana waaqayyootti fiduu akka dandeenyu, hamma guutummaa addunyaatti deemnee kiristiyaanota gara warra hin taane gara kiristiyaanummaatti deebisuuf, ifa warri jalaa bade ifa waaqayyootti argisiisuuf, amala waaqayyoo warra biyya lafaatti argisiisuuf, amala waaqayyoo warra biyya lafaatti argisiisuuf, amala biyya lafaa immoo sirreessinee waaqayyoof fiduuf gidduu dhaloota kanaa waaqayyoo akka nu dhaabe nu jalaa badeera. Nu jalaa badeera. Waaqayyoonni karaa hundumaa nu jaallate galataa argatu. Egaa kakuu haaraa keessattis nuyi warra waaqayyoof nama gidduu dhaabbatudha waan ta'eef nama tajaajilu nurra jiraata. Nama jaallachuu nurra jiraata. Saba kamiyyuu qomoo kamiyyuu jaallachuu nurra jiraata. Ilaalcha gaarii dhala namaaf qabaachuu qabna. Nama isa tokko gararaa keenya nama isa tokko gajjallaa kaa'uun nuuf hin kennamne waamicha keenya miti. Kiristiyaana yoo taane nuyi ijoollee waaqayyoo
warra addunyaa kana gara waaqayyootti fiduuf tattaafatudha malee warra jibbaa waan hin taane lallabu miti. Naamusa akkasii qabaachuu qabdu. Qocolloo sabummaa, qocolloo naannummaa, qocolloo gandummaa keessaa bahuun qabdan taanaan isin ijoollee mootummaa sanaa miti. Biyyi keessa ol waaqarra waan ta'eef biyyi keessa ol gubbaa iddoo hin banne, iddoo daanuun biliin hin jirre, iddoo bara baraan ifni hin banne, iddoo du'uun hin jirre, iddoo beela'uun dheebochuun hin jirre waan ta'eef waa'ee biyya sanaa qofa addunyaa kanatti hin qabdu. Waa'ee biyya sanaa qofa addunyaa kanatti hin qabdu. Siniif galee biyyi lafaa kun hin baddi. Sodoomiif Gamoraa caalaa iddoon lalisaaf iddoon bareedaan jiru akka macaafni qulqulluun itti ibidditti roobessa biyya namni keessatti bareedina ishee kana laalee qilleensa gaarii qabaachuu ishee kana yookiin immoo lamillaamee ishee yookiin immoo flourishti kan taate biyya garmalee fikshees addunyaa fikshees taate yookiin immoo addunyaa asoosamaa kan fakkaattu yookiin immoo kaartoon fiilmii yookiin immoo fiilmiiwwan ashaangulliitootaa irratti animeeshinii irratti addunyaan sin argitan tokko jirti miti waan babbareedduu lafti ishee margi ishee mukni ishee addunyaa akkasii turte. Sodoomiif Gamoraa. Biyya keenya Sodoomiif Gamoraa jedhanii biyya akkasii keessa yeroo jiraatanitti yeroo dhiira kajeelee namni walitti gubatee durba mana keessaa durbummaa qabdu tuffatee hamma dhiira kajeelutti yeroo ga'etti biyyittii itti ibidda roobe Waaqayyo. Maal jechuudha biyyi lafaa kun hin baddi. Maalii kootii, mataa kootii, luka kootii jechuutiin biyya lafaa kan oolchuu hin dandeenye. Bareedina biyya lafaatiin, qilleensa mijataa qabaachuu biyya lafaatiin of jajuu hin dandeenye. Maal jechuudha biyya lafaa kun guyyaa tokko argama Waaqayyo dura, argama ala namaa dura akka isheen baddu macaafa qulqulluutu nutti hima. Biyyi keenya Yerusaalem haaraadha. Waa'ee Yerusaalem haaraa qofa dubbachuu akka dandeenyu dhalootaaf waa'ee Yerusaalem ishee dhufuuf jirtu sanaa ishee akka misirroo bareedduu Waaqa keessaa mul'atu sanaa akkuma macaafni mul'ate Yohaannis boqonnaa 21 nutti himu sanaatti jiraachuu qabna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u lafa jirtanitti hidhaan keessan haa hiikamu. Leeraa mamantaara laba sheekraa dooshii alaba usiire venemetuura laba bababas. Doora laba heera laba shiyaariyaa namoota hiriilee beekana moosa. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin jireenya naamusa qabutti deebi'a. Namummaan keessan haaraa moofummaan sun darbee kunoo inni haaraan dhufee rakkuma jedhu nama haaraa jireenya haaraa jiraatu ta'a. Naamusa qabaadha. Jireenya naamusa kan guute jiraadha. Lubummaa naamusaan guute jiraadha. Inni naamusa keessan nyaatu, inni nagaa keessan nyaatu fakkaattii biyya lafaa amala Kana'aanotaa, amala Gibxootaa isin dhaalchisuuf oliif gadi kan fiigu dhiiga Yesuus Kiristoosiin jireenya keessan irraa fagaatu. Akkuma biyyi sun xuraa'ee biyya sana akka biyyi sun xuraa'eetti fuula koo duraa baduuf jirutti of eeggadhaa isin immoo akka isaanii xuraa'otan ta'ina. Biyyi sun akkasin tufuuf akka isin hin tufneef of eeggadhaa akkuma jedhe Waaqayyo biyya xuraa'ee wajjiniin hin xuraa'ina, lafa xuraa'ee wajjin hin xuraa'ina. Saba xuraa'ee wajjin hin xuraa'ina dhiiga Yesuusiin qomofamuudha isin bilisooma, birmadooma, haareffama. Waaqayyo galanni guddaan siif haa ta'u. Jaalala kee ulfaadhu, gaarummaa kee ulfaadhu. Nu eegi nu tiksi, nu wajjin hin bahi maqaa Yesuusiin. Ameen.